Shorbaa manuma keenya keessatti hojjannee furdina fiizikaala keenya bareedaa tahee fi akkasuma taa'aa fi harma qofa nuuf guddisu sammalee jechuudha. Osoo ufin jibbin shorbaa mana keenya keessatti hojjannee gaafii keessaniif deema. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodeen isiniin jedha. Akkuma beekamu har'as kan hin qabadhee dhufe waa'ee dhimma furdinaa yookiin ammoo furdina jiddu galeessa tahee akkasuma ammoo tuyyuu warroonni maatii kotaatanii galatooma isiniin jedha. Ammas like share gochuun hiriyoota keessanii qooda. Warroonni maatii koo hin tahin ammoo viidiyoo kana yoo ilaaltan subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Sammalee mallattoo bilbilaa san tuquun yookiin cuqaasuun oolta jettu rakaadhaa viidiyoon akka yeroo hunda isinii dhufu isiniin jedha. Asumaan gara yaada keenyatti kan darbinu taha. Har'as qabadhee isinii dhufee jira haala salphaa taheen shorbaa mana keessan keessatti fayyadamtanii akkasuma ammoo qaama keessan bareeda fiizikaala fayya qabeessa tahee kan furdina daangaa namoonni kenna waa'ee furdinaa yoo gaafii deebisanii furdina hamaa sanii fi furdina daangaa hin qabne fayya qabeessa kan hin tahini kan isaan yaadatan jechuudha. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti kan hin barsiisuu fi akkasuma ammoo tuyyuu obboleeyyan kiyya shamarranis tahee akkasuma kan dhiiraa jechuudha. Yaadni ani kennuuf yoo tahellee yaada salphaa taheen mana keenya keessatti furdina fayya qabeessaa fi fiizikaala bareedaa akka godhannu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a waa'ee shumburaa irraa ijoolleen jechuu keessan kan gaafii na gaafataa jirani. Shumburaa karaa ati jetteen xiqqoo haalan naaf hin mijanne naa ta'uu hin dandeenye karaa biraa naa himi obboleetti tiyyaa keessan adaraa rabbii jedhinaan jedhani. Kanaaf rabbii jedhii hin jedhina anis yoo danda'e jedhe dabareedhaan kan isiniif hojjedhu inshaallahu ta'ala. Akkasuma ammootu jalqabatti osoo gara hojii keenyatti hin seenini lakkoofsa kiyya yuutuuba kiyyarraa viidiyoo lakkoofsa qofaa maxxansee jira. Dhaqxanii fuutanii teelegiraaman yaada keessan sagalee yookiin barreeffamaan na dubbisuu dandeettan isiniin jedha. Yaadaa fi qeeqa qabdanis asumaan laayik godhaa gara viidiyoo haa deemu. Shumburaa hin dhiyeeffattanii shumburaan gogas haa ta'u akkasuma ammoo tuyyuu karaa barbaadeen haa ta'u har'a manuma keenya keessatti shumburaa shorbaa godhachuu barbaadna jechuudha. Shorbaa kana guyyatti al sadi fayyadamtanii ciree booda laaqana boodaa fi nyaata galgalaa booda jechuudha. Maaliif jennaaniin furdina fiizikaala fayya qabeessa qabu taa'aa kennaa fi akkasuma ammoo harma keenya kan jigee akka ijaaramuu fi furdina bareedaa tahee furdachuuf yookiin ammoo tuyyuu qaama keenya akka ititu godhuu fi jabinna akkasuma ammoo tuyyuu albuudota garaagaraatiin kan badhaadhii fi pirootiinota garaagaraa argachuudhaan jechuudha. Namoonni keenya yeroo tokko furdina godhani kan kaleen asii nama keessaa gabbu'ee garaan nama keessaa bu'ee haalota kanaan furdina kan jedhaniin. Furdina jechuun kana osoo hin tahin furdina fayya qabeessa furdina ati namarratti ilaaltee hawwitu akkasuma ammoo tuyyuu furdina osoo qaamni kiyya akkana tahee jettu foon qabaatu warillee ka foon qabu bitanii keessattuu dubartiinis dhiirris jechuudha jiddu galeessa ta'uun barbaachisaadha. Furdattee bira kutu osoo hin tahini akkasuma ammoo tuyyuu qal'attes bira kutu osoo hin tahini foon qabaachuun barbaachisaadha keessattuu gara taa'aa kana jechuudha. Nu shamarran harmaa fi taa'an dirqama waan taheef jecha kunuunsa mana keenya keessatti haala salphaan dhiyeef godhannee nyaata mana keenya keessa jiru foonii fi qurxummii malee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti shumburaa kenna warroonni na gaafattan afaan arabiitiin maal jedha rabbii jedhi jettan hummusa jedhama. Shumburaa hummusa dheedhii isaa hin qopheeffannaa achi booda ammoo tuyyuu burcuqqoo walakkaa dhiqannee qopheeffannee bishaanin naynee halkan bulchina jechuudha. Maali shumburaa isiniin jedhee jira shumburaa dheedhii isaa dhiinee halkan bishaanin naynee bulchina shorbaa hojjechuu hinna jechuudha. Haaluma salphaa tahee mana keenya keessa teenne shorbicha hojjechuuf booda sanii ganama keessaa dhimbiimne bishaan burcuqqoo lamaa qopheessine shumburaa kana haaraya bishaan haaraya jechuudha. Bishaan burcuqqoo lamaa qopheessinee maal goona itti naynee daakuu hinna amma manuma keenya keessatti daayinee booda sanii shorbaa goona jechuudha. Kunoo maashina kanatti daakaa jira. Maashina akkanaa tahee maashina barbaade haa ta'u hin daayitan jechuudha. Halkan bishaan keessa bulchitan akkaataan fayyadama isaa shumburaa walakkaa burcuqqoo halkan bishaan keessa bulchitanii booda sanii ammoo bishaan san dhiixanii kaatanii jechuudha. Bishaan danfan yeroo sadi dhiixanii afraffaa bishaan wajjin dhiistanii bishaan sanis ganama keessa gajjiisitanii booda sanii burcuqqoo lamaa wajjin haala kanaan maashinatti daayitan jechuudha. Maashina cuunfaa garaagaraa qabaachuu maltanii booda sanii maal gootan isiniif fakkaate obboleeyyan kiyya bishaan burcuqqoo lamaa ho'aa kan hin tahin itti naayitanii daayitan bishaan nyaatan godhatan jechuudha. Kallattimaan gara shorbaa keenyaa kan deemnu ta'an erga daayinee geessine baay'ee miti daqiiqaa muraasaa miti haga waadaa akkamu jechuun beeytan jedhee yaada dubartiidha. Distitti naayinee ibiddarra keenne sukkaara xiqqoo isiitii fi sooqidda xiqqishuu isii itti goone ibiddarra keenya jechuudha. Hanga inni xiqqoo danfee
akka shoorbaa wal fudhatee inni furdatee jedhutti jechuudha. Obboleeyyan kiyya yaadaan tilmaaman isiniif gala jedhee yaadaa isiniin jedha. Haala kanaan yeroo hojjetamu booda sanii kunoo akkanatti furdatee haala bareedaa taheen shoorbaa mana keenya keessatti hojjetanne yeroo sadii akka isinii gahutti gootanii yoo barbaaddanii isin jechuu galgaluma yeroo bishaanitti naqxanii dhiitanii bulchitan sanii shoorbicha kana guyyaa kana guutuu akka al sadiitti isinii gahu laaqana booda akkasuma ciree booda nyaata galgalaa booda yeroo sadii akka isinii gahu burcuqqoo tokkoof walakkaa bishaanitti naquu dandeettan jechuudha. Shumburaa kan daayitanii firiijii keettanii galgalallee danfisuu dandeettan ibiddarratti. Maaliif hayni isin danfistan daqiiqaa muraasa malee daqiiqaa guddaa miti jechuudha. karaa kanaan fayyadamnee jechuudha. Haala salphaa ta'een mana keenya keessatti jijjiirama isaa hangamitti argaa kan jettanii fi namoonni tokko guyyaa 2-3 keessatti si'anii adeemsa keessa jechuudha. Adeemsa keessatti kan hin fayyadamne faayidaa irraa argannuu fi akkasuma bu'aa fayya qabeessa ta'e irraa argannu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa jechuu haala salphaa ta'een irra caalaa jechuu amma maal jedhanii obboleeyyan kiyya asiin dura ka hojjedhe viidiyoo hedduu aanaan hin argadhu akkasuma mootuyyuu harcee isaa yoo dhugan namatti tola waan akkasii jedhanii kan dubbatanii. Kanaaf ibiddarratti sirriitti ho'isuu osoo hin tahin haala salphaa ta'een karaa beeytaniin jechuu karaa shoorbatiin karaa naannahaatiin yoo barbaadan shoorbicha kana waan isin ajaa'ibaarraa yeroo daayitan kana aanan osoo daayitanillee hin dandeettan jechuu aanan dhangala'uun harcee aananii warri qabu yeroo madaayitan kan harcee aananii maankaa tokkotti godhuu ni dandeettanii immootu jechuudha. Warri aanan dhangala'oo qabdan bishaan burcuqqoo tokkotti gootanii burcuqqoo tokko ammootu aananitti godhuu dandeettan jechuudha. Karaa salphaan mana keenya keessa teenne qaama keenya fayya qabeessa osoo hin dhibamin kan argachuu dandeenyu fi akkasuma kan of kunuunsine bareedaa ta'uu dandeenyu shoorbaa haala kanaan qopheeffanne inshaallahu ta'ala dhuida. Asirratti kan isiniin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya namoonni keenya yeroo hedduu yoo yaadanii furdinna kana furdinna hamaasi'an furdinni an isiniin jedhu yookiin ammootuyyuu qaamni keessan akka dabalu kan isiniin jedhu qaama fayya qabeessa tahee fi akkasuma fiizikaala bareedaa gara taa'aa kana harmaa akkasuma ammootuyyuu dubartii bareedduu akka taatanii fi qaamni keessan dullumma umrii malee irraa kan isin ittisu nyaatota pirootiinii akkasuma albuudota hedduu fi viitaaminoota badhaadhan irratti kan hojjedhuu fi kan isinii fi musiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma baratame jechuudha. Warroonni viidiyoo koo jaallattan ammallee telegiraama keessan dhuftanii qeeqa qabdanis tahee akkasuma ammootuyyuu gaafii qabdan warri qaanfanna jettan na gaafachuu dandeettan. Kuuwwan ammootuyyuu koomentii jalatti yaada keessan babbareedas ta'u viidiyoo jaallattan naaf barreessaa mallattoo laayikii tuqaa. Warroonni subscribe goone immoo subscribe gochuun na bira dhaabbachuu qabdan jechuudha. Maaliif jennaaniin hordoftoota kiyya namoonni kumni yoo laale viidiyoo kiyya kumni subscribe tahuu qaba. Viidiyoo jaallattan ilaaltan taananii subscribe godha. Maaliif anis hin gammada ummanni kiyya viidiyoo kiyya jaallatanii hojii kiyya jaallatanii kan jedhu itti cimee akka hojjedhuu fi akka sirriitti jechuudha. Hirriba malee hirriba kiyya dhiisee jechuudha. Ummata kiyya bal'isee babal'inaan hojjedhuudha jechuudha. Maaliif obboleeyyan kiyya akkuma baratame jechuun Oromoo wal bira dhaabbachuun baramtee wal bira dhaabbachuun haa baratamu. Kanaaf hiriyoota keessaniifis qooda hiriyoonni keessanis irraa fayyadamu. Hangam fayyadamna ka jettanii fi taree jireenya keessatti osoo fayyadamtanii biyya keenyatti shiroowwan nyaatamuuf jecha waan salphaadha waan baay'ee nama cinquu fi waan hedduu nama rakkisuu miti jechuudha. Kuni waan baratamne itti guddanne shiroo buddeenan osoo nyaannu qixxaan osoo nyaannu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti asumaan turtii gaarii fayyaan faaya isiniin jedha. Horaa bulaa subscribe like share gochuun na jajjabeessa.